Kun qophii keenya wal dorgommii gaaffiif deebiiti. Gaaffii keenya sirriitti dhaggeeffachuudhaan gama keessaatiin tiiktokiidhaan miseejiidhaan qubee deebii sirrii ta'e tokko filachuudhaan jechuudha. Gaaffiiwwan kana hundarratti namoota hirmaatan nama lamaaf badhaasa kan qabnu sagantaa gaaffiif deebii qophii chaanaalii Urjiiti. Eeyyee kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii jalqabaa carraan bahee jira. Gaaffiin jalqabaa beekumsa walii galaa keessaa. Gaaffiiwwan armaan gadiitiif dhugaa yookiin soba jedhii deebisi. Gaaffii tokkoffaa. Lakkoofsi namoota feesbuukii fayyadamanii lakkoofsa uummata chaayinaatii fi Ameerikaa Biraaziiliin ni caalaa jedha. A. Dhugaa. B. Soba. Gaaffii lammaffaa. Addunyaa irratti namni yeroo jalqabaatiif addeessa gubbaa qubate eenyu jedhama? Yookiin saayintistiin addeessa gubbaa qubate eenyu jedhama? A. Leetara Vaaleenshiyaa. B. Roobert Luis. C. Armstrong. D. Lewis Patrick. Gaaffii sadaffaa. Jechoota armaan gadii keessaa jechi maxxantuu yookiin latiiwwan boodaa qabu kami? A. Arge. B. Argate. C. Argatan. D. Argatte. Gaaffii afuraffaa. Jechoota armaan gadii keessaa jechi sagalee laafaa ta'e isa kami? Jechi sagalee laafaa ta'e. A. Kubbaa. B. Irra. C. Harka. D. Gaara. Gaaffii shanaffaa. A. Ida'uu baa ni tahaa. B. Ida'uu a. A. Ida'uu baa walqixa B. Ida'uu a. Amalli qooyyaabota herregaa kuni maal jedhama? A. Amala jijjiirraa hammattuu. B. Amala baay'isuun ida'uu irratti qabu. C. Amala jijjiirraa bakka kan ida'uu. D. Amala hir'isuu kan jijjiirraa iddoo. Gaaffii keenya gaaffii jahaffaa. Bluetooth maqaa isaa kana kan argate mootii maqaan isaa Harald Bluetooth jedhamu irraa yoo ta'u, mootiin kun nama biyya bakka duwwaa fi bakka duwwaa tokko godheedha. Nama biyyoota bakka duwwaa fi bakka duwwaa tokko godhe. A. Raashiyaaf Siwiidiniin. B. Ingilizii fi Norwee. C. Siwiidinii fi Norwee. D. Jarmanii fi Jaappaan. Gaaffii itti aanu. Kanneen armaan gadii keessaa dhibeen vaayirasiidhaan hin daddarbine kan ta'e. Kanneen armaan gadii keessaa dhibee vaayirasiidhaan hin darbine ka ta'e. A. Toonsilii. B. Dhibee tiruu. C. Dhibee kalee. D. Dhibee garaachaa. Gaaffii saddeettaffaan dhibeewwan armaan gadii keessaa tokko
kan vaayirasiin hin darbineedha. Dhibeewwan armaan gadii keessaa tokko kan vaayirasiin hin daddarbineedha. A. Dhibee toonsilii. B. Dhibee tiruu. C. Dhibee garaachaa. D. Dhibee HIV. Gaaffii saglaffaa. Gaaffii saglaffaa. Jechi irra butaa hin tahin isa kami? Jechi irra butaa hin tahin isa kami? A. Argate. B. Darbate. C. Gaafate. D. Mirqaane. Gaaffii kurnaffaa. Gaaffii kurnaffaa. Gaaffii kurnaffaa. Namni tokko bishaan dhabee giddugaleessaan guyyaa meeqa turuu danda'a? Namni tokko bishaan dhabee giddugaleessaan guyyaa meeqa turuu danda'a? A. Guyyaa 7. B. Guyyaa 3. C. Guyyaa 9. D. Guyyaa 11. Gaaffii 11ffaa. Gaaffii 11ffaa. Gaaffii 11ffaa. Bineensota keessaa kan yeroo takka dhalteetiin dulloomtu. Bineensota keessaa kan yeroo takka qofa dhalteetiin dulloomtu. A. Hilleessa. B. Gadamsa. C. Kuruphee. D. Kangaaroo. Gaaffii 12ffaa. Kanneen armaan gadii keessaa kan boca yookiin daangaa kaartaa Oromiyaa maappii moggaase yookiin boce. A. Roobert Jeeniin. B. Antoonii Laayisuuk. C. Liwis Kiraaft. D. Joosef Laatakaanii. Gaaffii xumuraa. Gaaffii xumuraa. Kanneen armaan gadii keessaa amaloota ilma namaatiin kan wal fakkaatu qabu yookiin bineensota armaan gadii keessaa amala ilma namaatiin wal fakkaatu qabu. A. Jaldeessa. B. Shimbira halkanii. C. Arba. D. Hundumtuu deebiidha. Egaa deebiiwwan keessan hundi keessan yaaluudhaan gama keessaatiin akka deebistanii fi gaaffii keenya sirriitti dhageeffattanii namoota deebii deebisaniif egaa maqaa isaaniitis akkasumas ammoo sadarkaa tokkoffaa warra bahan jechuu barbaanna. Egaa kan dhageeffachaa turtan gaaffiif deebii dhagaa eenyu abbaan carraa isiniin jechuu barbaada. Gaaffii 13 qabxii 100 keessaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa kan badhaafnu ta'a jechuu barbaada. YouTube keenya jala galuudhaan subscribe akkasumas ammoo TikTok keenya like, do it, share godhaa isiniin jenna. Abbaan badhaasaa maqaan isaa hin himama jechuu barbaada. Tokkorraa hanga 3 kan ba'anii turtii gaarii isiniin jedha. Horaa bulaa.